إيفا مبلي ينكيا أدرسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدا. أصون ليف ورابا جرو بالبلي وللرا بؤيت نجلا حق أمي مهم بالبلين هبلي ينكيا قاليوان جالتم توتا في كبجم توتا إلمان أرومو دا هدو سين كبجا هدو سين جالتا ربي أنا أوليتي سين جالتو فيديو ورابو جلق أبي ديليت قوتن جتشو دا همامي تكيري دا أما بودا مين بالبلين سنين جدا mata dure bilbila narratti kan bilbila kan jedhu sibarreessee ture asumaan isin dhageessisuu barbaada maaliif kan mana hojii jirra mana biyya keenya jirru gabrummaa biyya namaa jala jirra dhimmamnee yeroo hojii keenyaarraa balleessinee waliif waan gaarii ta'e walii qooduun kunuyyuu dirqamatti isiniif galuu qaba kanaafuu yeroo dirqamatti waliif cinqamnu kan ammoo wal kabajuun hiree walii kennuun immoo oromummaadha kanaaf bilbilina isiniin jecha waa'ee shaamboo haasaa jirra shaamboon mataa laaffisu yookaan immoo rakkoo mataa keenya kanaaf yookaan rifeensa keenya kanaaf furuu danda'u isa kami kan jedhu kan namni kamiyyuu argachuu danda'u karaa gabaabaadhaan jechuudha isiniif himuu barbaade inshaallah warreen dhiira fi dubartiif illee addumatti jechuudha inshaallah isiniif hima irra caalaan keessan gaafin keessan mataa maaliin laaffisannaa akkamitti mataan keenya nu laafuu danda'a yookaan rifeensi keenya nu laafuu danda'a kan jettaniif keessattuu warreen paarmii mataa dibdan shamarran keenya akkuma dura viidiyoo dabre keessatti isinii dabarse paarmii fayyadamina gonkumatti paarmii rifeensa keessanitti dibdan taana rifeensi keessan isin jalaa bada jechuudha hin fayyadamina paarmii kun ergaa kiyya kan biraa yoo paarmii fayyadamte ta'e rifeensi kee yoo rifeensa irraa hin luqqa'in yookaan immoo bakkeen tokko muluu ta'ee yoo hin jiraatin kunuunfadhu akkuma isiniif ganama ibsuu yaaletti namoonni ani haaddadhaa jedheen yaani yoo rakkoon tokko nama mudate wanti godhan hin jiru kan irraa luqqise paarmiin jechuudha mataa gimmaasha yookaan walakkaa isaa irraa luqqise yookaan garaachan irraa luqqise yookaan maddiidhaan irraa luqqise akkasitti bakka muluu ta'e waan akkasii sun xiqqoo isiin ulfaata isarra bakkuma tokko haadaniitiin margisiifachuu wayya jechuuf hin jedheen warri natti rifattan dhiifama naa godha asumatti maaliif waan gaarii isin yaadati malee hamaa miti jechuudha yaa rabbi akkasii gara shaambootiin deebi'a shamarranis ta'e warroonni dhiiraa warri mataa keessan laaffisuu barbaaddan yookaan immoo akka mataan keessan isin luuccatee luuccas ta'uu baatu jechuudha akka sirriitti isiniif tolu warroon barbaaddan jechuudha shaamboo vaatikaa jedhu kana fayyadamuu qabdanii maqaan isaa vaatikaa jedhama maqaan isaa vaatikaa haa jedhu malee vaatikaan kuni kamtu irra faayidaa qabaa jechuu qabna fakkeenyaaf yoo mana hoteelaa deemnu yookaan nyaata tokko xalabachuu barbaanne waxii gosoota hedduu jira yookaan ittoon gosoota hedduu jira ati gosa kam barbaadda diimaa barbaadda kamaalii barbaadda akkasitti gaafatame akkasitti ajajatan jechuudha akkuma san maqaan isaa vaatikaa haa ta'u malee gosa garaagaraatu jira vaatikaan namoonni baay'een jamiyaa yookaan bakka suuqaa yookaan dukkana deemanii vaatikuma jedhanii kama itti kenname fudhatanii deemutu jira kamiidhaa qabus yookaan rifeensa kennaaf kan hin taane illee jiraachuu danda'a jechuudha akka fakkeenyaatti important wanta gaarii ta'e tokko isin ibsuu barbaadeeti vaatikaan kuni fakkiin asirratti argitan kuni bakkee kana daa'ima kuni daa'ima jechuudha gara asitti argitan immoo killeedha yookaan qaaqudha jechuudha daa'imii fi hanqaaquun walitti bu'aa gaarii mataa rifeensa kennaaf kenna rifeensi kenna akka inni calaqqisu akka inni strong ta'u akka inni lallaafu nu taasisa jechuudha sirriitti killeen yoo laaffisu daa'imni humna kennaaf rifeensi kenna akka hin buqqaane godha jechuudha wanti immoo laaffisuu fi humna rifeensi kenna akka hin buqqaane taasisu ol barbaachisu waan jiru natti hin fakkaatu dheerinni yoo rifeensi kenna bootaa san dhaabbate nu dheerachuu danda'a jechuudha dhiirri sin fayyadame ilmi dhiiraallee kanarraa yoo barbaadde mataan kee asii laafuu fakkeenyaaf ijoolleen firiizii marta fayyadamuu dandeettan isa kanallee Health and Children's kan jedhu tokko jira kan dhiiraa jechuudha yeroo baay'ee barnaamija adda addaa irratti televiziyoonii irratti mul'ata adiisan jechuudha isaa fi kunis isiniif barbaachisaadha ka killee qabu jechuudha killee fi
دايما كان قبو في كزي زيتوني جتشون حبة زيتونة جتشورا كأفرق قبو فكينف إسا خانا جتشورا زيتونة خانا قبو أتي انتلت دبرالي أتي علم إيرالي فيدما خانا لمان شامبو خانا لمان فلاتا جتشورا يروم بكا سوق أديم تاني بيتا خانا لمان فلاتا شامبو خانا لماني سرتي أرجيتنا تفكاري أرجيتني جرتني لكوفتك كنا بريسا مالي في جماعة خبرات تدبران تيف أرجيني وجدتن لكوفتك كنا بريسا شامبو كميو يو إسني تود دي شامبو كل إسن فيدا سرت شامبو كنا لمن كيسا كفيتن فيدا ما فيت اللي تشوف فيدا من دندتني سنا خلاص أوكي أسيت قافين وري سانسلكي هو جتني سمو قنوتي سني في ديتين جرا سانسلكي نسخنا سانسلكي كان يرو فيدنتن سانسلكي باي بريدا أكون اللي جت شودا فكأن نفكون كونديشنر سانسلكي كون كونديشنر يوفك ساقا بجت شودا وهم دهين كبا باي بريدا أكون اللي سرت بريدا أيو كان فيدنتنيس أما ورين دبرتوت هاتي أسرت ونين سنيهمو تجرا كريمي الرفين متى دبتن أكا زيتي تفيدا من تقني جرا جتشو سانسلكي كان جرو بريفم نسا صورة متنك أبدي قارورة قويتي تجرا جتشورا إسين سنيرو رفين سكيسانك أتني جيسيتن إيجا رفين سكيسان بشان الرغويستاني كأكنا خنا كإتفيدا مهندن ديتان سانسلك كريم كجرو كريم سانسلكي وجتني بكافيتني يو جميع ديمتا يو كابي خينة السوق أو كفارماسيس ديمتا هين أرجعتن جتشورا مالك جنا يوم متان كنا متعرفين سجاباتو تادي كريم سانسلكي سون أكجار لا فتاسي سجتشورا أكاسي كنا كبرا ورين إيراتي في ورين متان كنا مولاتي جتن متان كنا نمولاتي نورا لقاء نورا ديمة جتن شامبو كنا بتدا ورين متان كيسا مولات شمرني ساتا ورين إيرالي شامبو كنا بتدا شامبون كون بايه barbaachisaadha warra mataan keessan sinjala mulate jechuudha yookaan muluu sinjala ta'e kuni barbaachisaadha jechuudha sirriitti argitan natti fakkaate kana fakkaata eega waa'ee shaamboo hagana dubbanne eega shaamboon dhiidhee geessine duuba wanni biraa hoo shaambootti dabalame wanni shaambootti aaneen fayyadamnu hin jira kan jettaniif immoo amma warri shamarranii reefu shaamboo singarsiisetin jira shaamboo kana singarsiisetin jira kuni shaamboo wajjin bitama vaatikama kunis vaatikaadha jechuudha garuu kuni shaamboo son taane kuni hammaam zayit jedhama yookaan immoo shaamboo eega dhiidhee boodatti mataa jajjabaatu akka laaffisu kataasisuudha akka laafu godha jechuudha rifeensa kan kenna yaani isa duuba nitriinee daqiiqaa 40 rifeensa kenna gubbaa tursiifna qibaatii fakkaata garuu qibaatii miti mataan keen amma fakkeenya forroonni paarmii dibdan jechuudha paarmiin akka laaffisuuf miti kunoo kun amma akka paarmiiti jechuudha balisamiin aadiidha balisamiin haga sundaa miti warri balisamiin fayyadamtan balisam shaamboo haga sundaa miti jechuudha foroforii fiduu danda'a jechuudha balisamiin warri fayyadamta warri isiniif tole fayyadama warri isiniin tolin garuu jijjiiruun dandeettan garanatti garuu immoo waanuma yeroo takka yeroo lama itti fayyadamanii miti waan natiijaa isaa yookaan immoo maal jedhama natiijaa jechuun bu'aa isaa waan baatii sadi booda argitani jechuudha kanaaf shamarran yeroo shaamboo bittan kana bitadhaa wajjin shaamboo saamunaan dhiixanii eega shaamboo dhiixanii mataa keessa rifeensa eega geessitanii kana itti dibdanii daqiiqaa 45 irra tursiiftan yookaan sa'a tokko irra tursiistan rifeensa bishaan qabu san suuraan goggogsine itti dibdanii shaaworii lammata deebitanii bishaan qofaan qulqulleessitan san booda mataan keessan hin laafa sirriitti laafa jechuudha kana fayyadamtan numarra kabiraati qibaatii castor oil jedhamu isa kana castor oil jechuun qibaatii qobbooti amma mataa keenya dhiqannee eegaa kireemii kanaanillee geessine qibaatii akkanaa yoo argattan warri isinitti mijaa'ee argattan jechuudha kana bitattan yoo isinitti mijaa'u didee kanan argatin vaaziliin qibaatii vaaziliin jedhutu jira qibaatii barreeffamni isaa vaaziliin jedhu jira hin qabu waan ta'eef keessi isaa bishaan fakkaata vaaziliiniin kun qaruuraan isaatis immoo qulqulluudha pilaastikiidha vaaziliin ka jedhu san bitadha isa fayyadama
kan biraa coconut oilin kuni freshidha. Coconut oilin kun fresh yani ka amma dalagame jechuudha. Bakka itti gurguramutu jira achi deemamee bitama. Freshi kana yoo argatta warri rifeensa keessa rakkoo qabu freshi kana bitadha coconut oil isa kana jechuudha. Wanti mataa laaffisu isa kanniini jechuudha waan qaburra kanin qabun isin agarsiise kabiraammoo yeroo biraa yookaan immoo sanyii biqiloota harraa jechuudha mana keenya keessatti waan jirurra midhaan zayita mana keenya keessa jirurra sadaliyas ni jira jechuudha kuni dhiifama bilbilamaa jira obboleeyyan kiyya kuni sadaliyyaa ni jira sadaliyyaa irra immoo boota axxaar jedhama yoo biyya arabaa jiraattan suuq axxaar yoo